ashoo artistoonni Oromoo haala miidhagaadhaan dhimmoota wayitawaa irratti weelluuwwan qabiyyee gaarii qaban kan ummata kakaasan hawaasa Oromoo mara kan onnachiisan baasuu jalqabaniiru. Kun baay'ee waan nama gammachiisudha. Dhiyeenya kana Galaanaa Gaaromsaa nan sirba seetee sirnaan ijaaraa jechuudhaan baatiiwwan afuriin dura sirbi baaseega YouTube irratti yoo daawwatamu miliyoona 4,400 oliin daawwatameera. Nama amma kanaan baatii 4 keessatti daawwatame. Kana jechuun baatii tokko keessatti nama miliyoona tokkotu sirba Galaanaa Gaaromsaa kana daawwate jechuudha. Ittaan suuraanis egaa artistoonni Oromoo haala wal fakkaatuun kaka'umsa gaarii mul'isaatiin jiru. Dhiyeenya kana wanti mul'achaa jiru isuma kana. Kun baay'ee waan nama onnachiisudha. Jabaadhaa jajjabaadhaa jennaan. Artist Taaddala Gammachuu jaalatamaanis kaleessa sirba Saaree Sambare jedhuun mata dureensaa Sanyii Leencaa jedha. Sanyii Leencaa kana keessatti gaa wanni kan waan baay'eedha. Hundumaafuu artistoonni Oromoo haala wayitawaa irratti dhimma biyyaa irratti hooggansa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan tumsa olaanaa taasisaa jiru jechuun ni danda'ama. Jabaadhaa jajjabaadhaa kanumaan itti fufaa isinin jenna. Yoo haala kanaan hojjettan uummanni Oromoo miliyoona 50 caalu isin maddii hiriiraa. Kanaaf dadhaatii hojjedhaa. Dhaamsa jedhuun dabarsuu fi barbaada gama kootiinii carraaqii hagammaa gochaa jirtaniif galata guddaa qabdu ulfaadha. Sirba Taaddala Fuulasaa jechuun YouTube irratti fuula Taaddala Gammachuu jedhu irratti argachuu dandeessu. Isas akka daawwattaniif kabajaaniin isin affeeraa. Fayyaa ta'a.